Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu amma yookaan breaking news akkasumas oduu wayitaawaa yeroo kana qabannee dhiyaannee jirra. Isin biraan ga'uuf qophii keenya xumurree jirra. Nu wajjin turuudhaan hanga dhumaatti itti bohaaran affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itiyoophiyaan waggaa 10 keessatti doolaara biiliyoona 24 ol kasaarte jedhamee jira. Kasaaraan kun birrii miti, doolaara akkasumas miliyoona miti, biiliyoona irra deddeebi'uudhaan kasaaraa Itiyoophiyaa irra dhaqqabaa ture isiniin gahaa turre. Sababni kasaaraa kanaa maal akka ta'e qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu kaaba Itiyoophiyaa irraa nu geettedha. Oduu kaaba Itiyoophiyaa irraa nu geette lolli TPLF fi mootummaa PP gidduutti guyyoota dura jalqabe cimee itti fufee jira. Lola deemaa jiruun TPLF loltoota kumaa ol booji'ee loltoota hedduu lubbuu galaafatee loltoota hedduu madeessa jedhamee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun kan booji'aman jedhamedha. Mootummaan PP haleellaa diroonii cimsee itti fufuudhaan haleellaa diroonii har'a raawwatee lubbuu nama nagaa tokko galaafatee jedhamee jira. TPLF bakkoota hedduu qabataa jira jechuudha maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaalleen opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo akka ta'uu jedhuun humnoota isaa bobbaasuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee hattee hidhuudhaan loltoota mootummaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuuf baatee irratti haleellaa raawwatu cimsee itti fufuu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin giifti dureen Ameerikaa Meelaaniyaa Tiraamp mormii abbaa warra ishii irratti gaggeeffamaa jiru wal qabate maal jette kan jedhullee qabannee jirra isin biraan kenna. Akkasumas dura dhaabbannaan Ameerikaa fi Iraanis cimee itti fufee jira. Gamaa gamana dhaabbatuun wal doorsisuun itti fufee jira. Kanarrattis dabalata odeeffannoo qabna isin biraan kenna. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubane akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itiyoophiyaan waggaa 10 keessatti doolaara biiliyoona 24 kasaarte jedhamee jira. Gabaasni kasaaraa kun Itiyoophiyaatti baay'atee jira. Maal akka ta'e garuu hin beeknu. Guyyaa kaleessaa doolaara miiliyoona 14 ol akka dhabde akkasumas torbaan dura immoo doolaara miiliyoona 40 ol akka dhabde. San dura saaluma wal fakkaatuun kasaaraa dhaqqabaa ture isiniin geennee turre. Har'as sababa nagahee daldalaa sirnaan galii taasifamuu dhabuu irraa kan ka'e Itiyoophiyaan waggaa 10 keessatti doolaara biiliyoona 24 kasaarte jedhamee jira. Nagaheen daldalaa sirnaan gaggeeffamuu dhabuu irraa kan ka'e Itiyoophiyaan waggaa 10 keessatti doolaara biiliyoona 24 kasaaruu ishii gabaasni dhaabbata Global Financial Integrity jedhu amajjii 28,2026 gadi lakkifame gama sochii mallaqaa al-idileetiin biyyattiin biyyoota Afrikaa 10 keessaa takka akka taate ibsee jira. Gabaasni daldala sochii mallaqa al-idilee Afrikaa 2013 hanga 2022 jedhu kun ragaawwan daldala alaa fi keessaa biyyoota gamtaa mootummootarraa argame walitti qabamuun kan qindaa'e jedhamee jira. Hojiiwwan daldala al-idilee kunis nagahee gatii gurgurtaa caalchisuun yookaan gadi xiqqeessuun kan dhufan ta'uu ibsee jira. Haaluma kanaan Itiyoophiyaan waggaa 10 keessatti doolaara biiliyoona 24 kan kasaarte ta'uu ifoomsee jira. Finfinnee fi Shaggaritti gumaachi galtee wal'aansa fayyaa taasifamuun ibsamee jira. Hospitaalli fayyaa Finfinneetti argamu dhaabbata miti mootummaa Bright Voice waliin ta'uudhaan qoricha wal'aansa namaaf oolan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggariif gumaachee jira. Hojii gaggeessaa fi diiniin kolleejjii hospitaala Kooriyaa Profeesar Song Ijang Kim akka jedhanitti galteen wal'aansa fayyaa gumaachame rakkoo dhiheessii qorichaa qofa furuu osoo hin taane diinagdee biyyattiitiifis faayidaa guddaa yookaan olaanaa akka qabu dubbatee jira. Akkasumas hariiroon Kooriyaa fi Itiyoophiyaa akka waggoota hedduu lakkoofsise ta'uu himuun walitti dhufeenyi kenna gama hundaan cimuu keessatti gargaarsi kun hiika olaanaa qaba jedhee jira. Oduu kaaba Itiyoophiyaa irraa nu geette lolli TPLF fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti deemaa jiru waan cimee fakkaata. Lola deemaa jiru kanaan mootummaan Itiyoophiyaallee injifannoo argadhe kan jedhaa jiru yoo ta'u TPLFs akkasuma dhugaan lafa jirtu immoo ni mul'atti. Lolli kun hin barbaachisu jedhaa kan ture baay'eedha. Lolli kun lubbuu namoota hedduu nyaatee ture. Ammas lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu nyaatuudhaaf deema. Miliyoonaan kan lakkaa'aman.
Baasonni bahaa jiran akka ibsanitti ammaayyuu lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu nyaatuu jalqabe jedhamee jira. TPLF ilmaan hiyyeessaa hedduu addunyaa kanarraa godaansiftee hedduu booji'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Dhugaan jirti immoo lafarra jirti kan jenne viidiyoo kanarra ilaaluun mirkaneeffachuu dandeettu. Isaan kunniin warra carroome, warra booji'ame nama 500 ol jedhamee jira. Kan lubbuu dhabe immoo nama 300 caala jedhamee jira. Madaa'es hedduudha. Isaan kunneen baay'inaan naannoo Oromiyaa irraa garas kan geeffaman kan nama qaanessu garuu bara maraa ilma namaa abbammaan arge ilma namaa kana akka looniitti uleedhaan duubaan oofudha. Mootummaan PP humna lafootii fi humna qilleensatiin deeggaramuun haleellaa bal'aa banee akka jiru kan ibsaa jiru yoo ta'u, haleellaan diroonii gaafa lolli jalqabamerraa itti fufutu himama. Har'a haleellaa dirooniin raawwatameen konkolaataa uummataa tokko irratti miidhaa kan dhaqqabsiise fi nama tokko kan ajjeese ta'utu himama. Haleellaan dirooniin raawwatame kunis Isuuzuu meeshaa fe'ee deemu irratti akka ta'e kan himame yoo ta'u, gama TPLF'n kallattii hedduun lola banuudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa kan jirtuu fi bakkoota garaagaraa irratti haleellaa raawwataa kan jirtu ta'uun gabaafamaa jira. Kallattii Affaariin bakkoonni haleellaan irratti raawwataman muraasni raayyaa bakkoota hedduun akkasumas carcar bakkoota jedhamanii fi biisoo barri bakka jedhamutti haleellaan bal'aan gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. TPLF haleellaa har'a raawwateen lafa haaraa mareeti jedhamu kan humna paartii Getaachoo Raddaa bu'uureesse TPF jedhamu jala ture qulqulleessa jedhee jira. Haleellaa raawwateen humnoota TPF jedhaman kan Getaachoo Raddaatii fi mootummaa federaalaatiin deeggaraman irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise bakka jedhame kanarraa baasuudhaan lafa haaraa mareet jedhamuun beekamu kana guutumaan guutuutti to'ate jedhamee jira. Har'a lolli cimaan gaggeeffamuun kan himame yoo ta'u, lola gaggeeffameen yoo xiqqaate loltoonni mootummaa 300 kan addunyaa kanarraa godaanan yoo ta'u 500 booji'amuun gabaafamee jira yookaan miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiru. Miidiyaaleen garaagaraa immoo loltoonni mootummaa booji'aman 1000 ol jechuudhaan gabaasaa jiru. Loltoonni biroo immoo marfamne jechuudhaan achitti duuba deebi'uufis dura deemuufis akkatu himan. Kan madaa'anis akkasuma jedhamee jira. Kan ajjeefamanis, kan madaa'anis, kan booji'amanis ilmaan hiyyeessaati. Lola kanarratti hirmaatuu fi gatii kana kafaluun bu'aa tokkollee akka isaaniif hin qabnedha. Waldhabdeen mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduu jiru kun kan mariidhaan furamuu malee kan qawweedhaan furamuu miti jechuun hedduun yaada kennaa jiranii yaada kennaa turan. Naannoo Oromiyaatirraa ilma hiyyeessaa guuranii naannoo Tigraayitti qoraan ibiddaa taasisu mee maaliif barbaachisa jechuudhaan hedduun gaafii gaafataa jiru. Miidiyaa garaagaraa irratti namoonni yaada kennan rakkoon yookaan ka'umsi lola kaabaa kun rakkoo daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay. Rakkoo daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay immoo kan furatu naannolee lamaani. Kunis kan furamu mariini. Rakkoo kana gara biyyaatti as fiduun rakkoo biyyaa taasisuun maaliif barbaachise? Ammas rakkoo kana furuun haala waliigaltee Piriitooriyaatiin baay'ee salphaadha. Mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuun maaliif furmaata hin kenne? Mootummaan maaliif afaan qawwee filate? Maaliif mariidhaan rakkoo kana hin furre? Lolli lubbuu ilma namaa nyaata, ilma namaa madeessa, qabeenya barbadeessa, qabeenya biyyattii nyaata, waan balleessu malee waan misoomsu hin qabu. Ammayyuu guyyaa tokkotti ilmi hiyyeessaa 300 lubbuu dhabu maaliif jechuudha yaada isaa kennee jira. Kuni xiqqa ganaa miliyoonitti dhuma jedhee jira. Gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa waldhabdee Tigraay keessatti akka haaraatti jalqabe hordofee waamicha nagaa taasisanii jiru. Dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaatii fi akkasumas Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa waldhabdeen akka haaraatti jalqabe karaa mariitiin akka furamu waamicha taasisanii jiru. Dura taa'an Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yuusuf waldhabdeen uumamuu fi kutaalee Tigraay keessatti bifa haaraan walitti bu'iinsi uumamuu isaa hordofee naannichatti of eeggannoon olaanaan akka godhamuu qabuu fi qaamotii walitti bu'iinsa babal'isaniif waamicha taasisanii jiru. Gamtaa Afrikaa irratti yeroo garaagaraatti komiin dhiyaataa ture. Yeroo guutuu Oromiyaa keessatti akkasumas naannoo Amaaraa keessatti lolli cimee itti fufee fi lubbuun namoota nagaa hedduu badaa jiranitti rakkoo kanaan wal qabatee wanti inni dubbataa ture hin jiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessa jiru furuuf wanti akka Gamtaa Afrikaatti rakkoo nagaa furuuf taasifame hin jiru. Yeroo garaagaraatti komiin irratti ka'aa turus callisuma filatee jira. Kun ta'uu hin qabu jechuudhaan lola guddaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee lubbuu namoota nagaa guutuu Oromiyaa keessatti badaa jiruu fi akkasumas naannoo Amaaraatti lola deemaa jiruun lubbuun namoota nagaa badaa jiran Gamtaa Afrikaa kanas akkuma lola kaabaa kanatti yaaddessuu qaba jechuudhaan hedduu yaada kan kennan yoo ta'u, Gamtaan Afrikaallee gahee isaa bahuun irraa eegama jedhamee jira.
Dhumaatiin namoota nagaa gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane akkuma guutuu addunyaatti kan sagalee dhabe ta'ee jira. Kun maaliif ta'a? Dhaabbileen addunyaa hundi xiyyeeffannoo namoota nagaa guutuu biyyattii keessatti lubbuu dhabaa jiraniif xiyyeeffannaa kennuun nagaa buusuuf hojjetuun isaanirraa eegama. Kaaba biyyattiittis nageenya haa bu'u. Guutuu biyyattii keessattis akka naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraattis nageenya haa bu'u. Kanaafis xiyyeeffannaa kennuun naannoo Tigraay qofaaf wacuu osoo hin taane lubbuun ilma namaa wal qixa hundumaaf sagalee ta'uudhaan balaa guddaa biyyattii keessatti deemaa jiruuf furmaata barbaaduun isaanirraa eegama jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e koomishiniin gamtaa Awurooppaa ibsa jimaata kaleessaa baaseen haalli Tigraay keessatti mul'ataa jiru kan isa yaaddeessu ta'uu ibsee jira. Akkasumas haala Tigraay keessatti deemaa jiru hordofaa jiraachuu ibsuudhaan waan yeroo dhiyoo asitti mudate irratti yaaddoo guddaa qabaachuu ibsee jira. Itti dabaluunis gamtichi akka jedhetti waliigaltee diinummaa dhaabbiidhaan dhaabuu koohaa kan gamtaa Afrikaattiin durfamu mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti Piriitooriyaa adoolessa 2022 mallattaa'ee jalatti bu'aa fi cimina argamee kunuunsuun barbaachisaa ta'uu irra deebiidhaan akeekkachiisee jira. Gamtaan Afrikaallee waliigalticha irratti ciminaan hojjetuu qaba jedhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee humna waraana mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'e hadhee itti hidhuun haleellaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii fi akkasumas aanaa Gidda Baratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeesse hedduu booji'ee akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkate kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Amajjii 30/2026 guyyaa kaleessaa jechuudha. Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii magaalaa Qaxqaxoo jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan humnoota mootummaa 14 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 8 madoodhaan adabuu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Lixa Shaggar aanaa Ginda Baratitti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu kan beeksise yoo ta'u aanaa Bunaa Ginda Baratti magaalaa Culluxxee jedhamtutti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 23 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 19 madeessuudhaan akkasumas hedduu kan booji'ee fi meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate ta'uu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee oolee jira. Bakkoota lolli itti turetti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatti bakka lollitti gaggeeffame kana wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummalleen oopereeshinii isaa cimsee itti fufuu beeksisee jira. Oopereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu fi loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo faallaa kana loltoonni mootummaa hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu himaa jira. Isaan viidiyoo irratti argitan kun loltoota mootummaa guyyaa kaleessaa hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasiseef simatu beeksiseedha. Akka fakkeenyatti yoo ta'u kan biroollee jira hedduudha. Hedduun isaanii hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiru. Oduu biyya alaatti Meelaaniyaa Tiraamp haati warraa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mormii abbaa warra kootii irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu nan barbaada jettee jirti. Giifti dureen Ameerikaa Meelaaniyaa Tiraamp mormii cimaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi bulchiinsa isaa irratti gaggeeffamaa jiru yookaan gaggeeffamaa ture akka dhaabbatu gaafattee jirti. Yaadni kun kan dhiyaate yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaammata immigireeshinii cimaa qabatanii magaalota Ameerikaa keessatti wal dhabdeen uumamaa jirutti. Meelaaniyaa Tiraamp yaada kana kan kennan gaafiif deebii Fox Business waliin taasisan irratti. Turtiin gaafiif deebii kun jimaata kaleessa jechuun amajjii 30/2026 kan eebbifamu waa'ee abbaa warra isaanii dookumentarii haaraa waa'ee waggaa lammaffaa abbaa warra isaanii beeksisuudhaaf wayita yaadamaa jirutti. Meelaaniyaan gaafiif deebii kana irratti abbaa warra isaanii hoogganaa biyya tokko taasisu
yuunifeer jechuudhaan ibsitee jirti. Biyyattiin qoqqoodamtee jirti. Haalli jirus baay'ee ulfaataadha gara biraatiin. Itti dabaluunis Doonaald Tiraamp waan fedhe haa dubbatu mormitoonni dhaga'uu hin fedhan. Kun akkuma jirutti ta'ee mormii biyyattii keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu abdiin qaba jettee jirti. Akkasumas abbaan mana kiyyaa hojii guddaa hojjetaa jira. Biyya namoonni bilisaan itti jiraatan, dubartoonni itti hin gudeedamne, akkasumas biyya yakkamtoonni hin jiraanne akka qabaannu barbaada jettee jirti. Gara biraatiin immoo Meelaaniyaan ittisa Tiraamp irraa kan taasisan yeroo bulchiinsi Tiraamp julmaadhaan tarkaanfii godaantota biyyaa ari'aa jiru yookaan immoo mass deportation taasifamaa jirutti jedhamee jira. Kanaan wal qabatee immoo taateewwan tibbana Minisootaa keessatti ta'an muftoo guddaa uumanii jiru. Walumaa galatti Meelaaniyaan gaafiif deebii taasiftee irratti yaada bal'aa dhiyeessitee jirti. Akkasumas dhumarratti abbaa warra isaanii irratti mormiin gaggeeffamaa jiru akka dhaabatu abdiin qaba jettee jirti. Oduun itti aanu oduu baha giddu galeessaa irraa qabnudha. Baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Iraan wal dura dhaabbannaan akkuma itti fufetti jira. Ameerikaan haleellaan jalqabamuun dura Iraan gara mariitti akka dhuftu waamicha irra deddeebi'uun taasisaa turus Iraan waamicha marii taasifame hanga ammaatti hin fudhanne. Kuni guyyootaaf kan bubbulee yoo ta'u akka haaraatti har'a wanni jiru immoo Ameerikaan doonii guddicha USS Abraham Lincoln jedhamu kan xayyaarota hanga 100tti baadhatu gara Iraanitti siisite jedhamee jira. Kun immoo Ameerikaan haleellaa jalqabitti shakkii jedhu uumee jira. Gama biraatiin immoo jaarsummaadhaan rakkoo kana furuudhaaf Iraanin gara mariitti fiduu fi Ameerikaa fi Iraanin gidduutti biyyoonni Arabaa hojii jaarsummaa hojjetaa jiran jedhamee jira. Kunis guyyootaaf kan itti fufe yoo ta'u hanga ammaatti bu'aan fide yookaan mul'ise hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Iraan guyyaa wiixataa irraa jalqabuudhaan shaakala waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa waliin gaggeessuuf deemti jedhamee jira. Kunis haala nageenya naannichaa tasgabbii dhoorguu danda'a jechuudhaan hedduun shakkii qaban ka'anii jiru. Hundumaafuu lolli bu'aa hin qabu. Lolli lubbuu nama galaafata, qabeenya barbadeessa. Lolli yookaan waraanni waan misoomsuu hin qabu. Nageenyi haa bu'u jennan Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.